Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota madda nageenyaadha. Alhamdulillah galata rabbii kan yeroo kanaan dhugee har'amee gaaffii deebii waliin taasisuudhaaf asirratti sin affeerra. Obboleeyyan kiyya hundi keessanuu baga rabbiin nagahaan sin fidee yeroo kanaaf asirratti nu dhuftan isin jaa. baga nagaan Mee har'a gara gaaffii deebii keenyaa kanatti deebina. Gaaffii deebii obsaarraa jalqabnaa. Obsaamee haala yeroo irraa kanatti yeroo irratti adeemaa jiru kana biyya keenya keessatti uummanni rakkina irratti deemaa jiru kana mootummaa maaliif isaan akkas godhuu dandahee rakkinni uummata keenya irra jiru maali? Mootummaan ammoo maali? Uummanni keenya maal balleesseeti mootummaan dhaqee qabeenya uummata keenyaa barbadeessa? Balleessaan uummanni keenya qabu maaliif? Isaantu dogongora qaba moo mootummaatuun uummata keenya cabsuudhaaf uummata keenya gadi xiqqeessuudhaaf irratti tarkaanfii fudhatee uummata keenya kanatti taphuu jira? Mee waan kanatti waan keessa saadhaa hamma hubattee jirturraa hawaasa keenyaaf ibsiif. Okay, duraan dursee bakka kanatti naaf feeruu keessaniif akkasumas hordoftootaa fi dhaggeeffattoota madda nageenyaatiif galatoomaan jedha. Wanti amma deemaa jiru kun shiiriin irratti dalagamaa jiru kun kan har'a jalqabe miti. Bara dhufaa darbaa sirna mootummaa abbaa irree sirna nafxanyootaa durii irraa jalqabee waanuma jiru. Kan ammaa kun egaa immoo akkam ta'ee sila aangicharra kan jiru maqaan Oromoodha. Garuu kaabbaa yookaan gogaa nafxanyaa uffateeti kan deemaa jiru. Kanas ta'ee sanis walloon hanga har'a geessutti gidirama dabarsaa jirti. Garuu walloo taanee dhalachuu keenyaafillee ittiin boonna. Gidiraa kanallee ofumarraatii faccisaatii ofirraa deebisaatii har'a geessee jirti wallooni. Abbootiin keenya akaakayyooleen keenya waanuma isaan irraa nu darbe jechuudha kun gidiraan. Garuu shirri amma deemaa jiru kun uummata walloodha. Kanaan durallee walloon eega cabdeen boodatti kan Oromiyaa guutuun cabde. Kanaafuu kaayyoon isaanii inni guddaan uummata Oromoo walloodhaa kana cabsuudha. Akka Asaaminoo Xiggeetiin osoo ta'e har'a daaraa daakuu taanee biyyinilleen maqaan kamisee jettu baddee maqaminni moggaaseef midira ganyaa jedhu san lafa fardi oolu akka jedhamu san maqama saninni waamamna ture jechuun. Sunis hin taaneef gootoowwan Oromoo walloodhaa qaqqaaliidhaan harkaa fashalaa'eera. Garuu amma immoo karaa keessaatiin akka ibidda dikeetti keessa deemanii uummata keenya cunqursuudhaaf karaa dinagdee isaanii laamshessuudhaan akkasitti kan deemaa jiran jechuudha. Kanaafuu uummati keenya bakka jiruuf wal hordofee wal quba qabaatee tokkummaa isaatiitiin akkuma kaleessaa diina isaatii isa dura dhaabbate ofirraa deebisuu qaba. Wanti ani jedhu. Lammaffaa biyya keenya irratti mootummaa kun dahannoo eenyu godhateeti kan jedhu abbootii qabeenyaa of jalaa qaba. Abbootii qabeenyaa fakkeenyaaf Kamisee keessatti yoo fudhanne kan amma gurbicha amma Girmaa yookaan Muhammad Caffaa jedhaniin kana tokkoffaa irratti Alamuddin jedhaniin kana abbaa qabeenyaa lafa waladdee jechuudha. Uummata kana of jalaa qaban jechuudha. Nan yaadadhaa waggaa 4 akkas ga'eera wanti suni waardiyyoota achi eeganirraa sadarkaa barnootaa keessaniitii fi namni barate yoo jiraate sadarkaa barnootaa keessaniitii fi dandeettii hojii keessanii nuuf fidaatii sin galmeessifnaa jedhanii gaafata yeroo sanitti biyyan ture. Wanti kun maaliif barbaachise maali wanni kun jedheetiin itti hiiqee gaafadhee ture. Yeroon gaafadhu sanitti deebiin naa deebi'e maal ture? Alamuddin kun abbaadhaan biyya Arabaati jedhama. Haadha garuu waldayaadha jedhamti. Kanaafuu Oromiyaa keessatti qeerroon achitti fincila finiinseen qabeenya isaatii barbadeessanii qabeenya isaatii hundumaa daaraa daakuu ta'eeti
biyya naannoo Boorana Moyyaalee karaa Moyyaalee kanatti achitti lafa qabeenyaa lafa guddaa qaba ture achitti sa'a 900 fi maaltu jalaa akka hin taane ta'ee jalaa barbadaa'ee qabeenyi isaatii hundumaa jalaa barbadaa'ee kanaafuu biyya dhaloota haadha kiyyaati gara Walloo dhufee magaalaa Waladdee tana keessatti hojjechuu barbaada. Tayyib wanni amma galmeessamuuf kun ummati galmeessamu kun maaliif barbaachisee jennaan humna eegduu balaa gara sanii dhufu hundumaa akka dura dhaabbatanii ittisanitti itti fayyadamuudhaafi yaada jedhu naaf ka'e jechuu. Kana jechuun maali? Ummatuma Oromoodhaa san walitti garagashanii wal ficcisiisuudhaaf jechuu kaayyoo isaanii. Sunilleen hin taane lafi kun gar malee guddaadha. Lafni kun egaa dura kan isa qabu kumaandatorii jedhama abbaa qabeenyaa Xaaliyaan ture. Abbaan qabeenyaa Xaaliyaaniidhaa sun egaa mootummaa Hayila Sillaasee kufeen boodatti innillee lafa san dhiiseeti sokkee akkasiin Alamuddin qabate jechuu lafa kan. Lafni kun dura haga amma jiru kana hin gahu ture. Lafni Xaaliyaaniin kun qabatee ture. Gasanii qotee bultoota hedduutu achi qotaa turanii fakkeenyaaf naannoo keenyarraa kan akka Muhammad Darasoodha, kan akka Hussein Umaruu, kan akka Hasanee Ormaa, kan akka Indiris Aliyyii fa'aa jedhaman lafa san irra qotatanii galchataa turan jechuun. Lafa san eeggarraa saamamanii lafi biraallee bakka hin buusamneef humnaan irraa fudhatame jechuudha. Garuu waan nama ajaa'ibu lafa kanarratti jecha gocha suukanneessaa ilmaan Oromoo dhalatoota achirratti gocha suukanneessaatti raawwatamaa ture jechuudha. Nin beeka jechuudha ofuma kiyya federaalii waamamee gommaadhaan nama garaachaan lafarra ciibsee tumaa ture. Dubartiin qoraan cabsuudhaaf yoo isheen irraa fuudhanii qoraa san laga boorkanaatti aanii haada irraa fuudhanii dubartii tumuu turan. Hatta adda gudeedullee ga'u turan jechuudha. Waa baay'eetu hojjetamuu ture. Saawis irraa oofamee qabamee ganda Waladdee jedhamtu tana geeshamtee achitti hidhamaa ture. Egaa achitti hidhameen booda birrii 50 kaffalsiisuu turan. Jabbileen achi keessatti yoo dhalatee bulte jabbilee dhalatteef illee kaffaluu ture. Waan akkasii sanitti jira ture jechuun naannoo keenya san. Garuu akkas ta'ee har'a gahee lafni kun ganda magaalaa Harbuu jedhamturraa saalmanee gaha ture durarraahi. Garuu Ahmad Hayilee kan jedhamu bulchaa ganda Shaklaa duraa ummata isaatiitiin walii galuudhaan lafa san ganda Shaklaa jedhamtu kanarraa gadi gara saalmaneetti waan jiru ciratee ummata isaatiitiif hireera jechuudha. Ganda Harbuu jedhamurraa Shaklaa gaama lafi sun guddina isaatii. Lafni sun garmalee guddaadha. Dur ummati keenya itti doorsisamaa, ummati keenya itti tumamaa, ummati keenya itti hidhamaa kan dhufee dheedu saawa afariidhaa ture jechuudha. Saawa afariitu dhufeeti marga kanarraa fayyadamaa ture. Ammallee sanuma afariin gaama eegaa karaan baateetiin illee waraana jalqabde kana biyya keenya hafte malee akkasitti fayyadamuu ture jechuudha. Kanaafuu lafti kun ilmaan Oromoodhaa gidirsuu yoo ta'e malee bu'aa ilmaan Oromootiif buusee hin qabu. Waardiyyaa achi keessa dalagan tokko ilma Oromoodhaa hin agartu. Tigreetu biyya san keessa jiraata. Akkami biyya san keessatti kan godhamu yoo abbaan achi keessa osoo hojjetu du'e ilmi bakka abbaadhaa san dhaala waan si ajaa'ibu. Dhalataa ganda Waladdeedhaa sun baratee barumsa isaa yoo xumure bakka kaampaasii mootummaadhaa biraatiin qaxaramu achuma keessatti qaxarama. Keenya barumsa baratee yoo fixetti hojii barbaaddadhu jedhama. Ofii keetiif hojii uummadhu jedhama. Maaliif ta'a kun? Silaa akkam barannee kanumaan dura nu cunqursaatii har'a ga'anii alhamdulillah silaa akka rabbiitii arma geenye akka isaaniitii silaa qaata lafarraa dhabamne maleetuun lafni kun gidirsaa guddaa ilmaan Oromoo Walloo keessattuu naannoo san jiraatan irratti baay'ee geesseera. Kanarraan yeroon jijjiiramaadhaa dhufe qeerroonis lafaa ka'ee amma lafa saniin deebisanna jedhamee ka'ee waraanatu walitti baname. Waraana san irratti illee geetuwwan qaqqaaliin ilmaan Oromoodha kan akka Abduu Hindiroodha kan akka Aluwwaallee ni kufan lafa san irratti. Lafni sun eega akkas ta'ameen boodatti ummati sunis ijibbaata falmate ummati naannoo saniiti
makiinaan sun akka gadi dhufee hin qonne dura dhaabbatanii oorranii eegasanii maanguddoo filanii maanguddoota kanaan kalaas lafa keessan wasana keessan dhaadhaa iddoo kanaan dura turetti dhaadhaa jedhameeti lafa waladdee irraa waa xiqqoo dhiisaniituma bakka isaanii duraatti dhaatanii jechuudha. Yeroo achitti dhaatanitti mootummaan kun lafti kiyya asin miti jechuudhaan morme maanguddoonni sunis ni mormanii akkasitti bakkuma ofiin dura qotatu ture sanitti deebisee qototee akkasitti lafa isaatii san bakkuma duraa sanitti deebisate ummati sun ammallee akkasitti akka midhaan irraa gashataa jiru dhagahaa jira jechuudha. Hayyee obsaa amma yaada gaarii ibsiteertaa. Mee hawaasni keenya waan kanarratti akkam godhuu qaba jettamee callisee taa'urra sossoo wayyaa mee yaada kamiin adeemsa isaaniidhaatti fufuu qaban uummanni keenya qeerroon teenya marii akkam akka godhanii walgahii hundarratti walii galanii akkamiin mee akka waan kana ofirraa kaasaniif dhaamsa isaaniif qabdu mee ibsi. Dhaamsin ani qeerroota keenyaaf qabu osoo aluwaan har'a lafaa ka'e osoo har'a adamalii lafaa ka'e osoo akka har'a abduun dirroodhaan lafaa ka'e tokkummaan bara 3 fi 4 dura ture sun deebi'ee yaada jedhuun qabaan. Tokkummaa sun osoo deebi'ee ammallee karaa macsanii jechuun karaan lafa kana deebisanuun eega san hin taane Alamuuddin abbaa qabeenyaa guddaadha. Muusha akka naannoo keenyaatti mi'a akka Itoophiyaatti abbaa qabeenyaa tokkoffaadha. Isa dhiisiiti Muhammad Caffaadhaa dandeettii isaatiitiin wanni shiiri inni dalagaa jiru lafa caabbaa jedhamu lafi amma Alamuuddin kun gama boorkannan gama inni caabbaa jedhamu kun isaan gamana jechuudha. Lafa caabbaa jedhamu kanarra amata 10 meeqa taa'e jechuudha ani saawwa qabe lafa sanarra. Kanaafuu inni Alamuuddin kuni kanumamee kana of cinamatti dhiisnee innumti amma Girmaa yookaan Muhammad Caffaadhaa jedhamu kuni achirratti eega waraani irratti banamee lafa sanirra ari'ame maal godhee bulchitoota gandaa sanii fi qeerroo achi keessa jiran walitti diina godhe. Bulchitoonni gandaa sunis abbootii garaadhaaf bitamanii garas deemanii ilmaan Oromoodhaa ilmaan ganda takkatti wajjin nyaannee waliin guddanne rasaasa walitti banne jechuudha. Sanirraa ka'ee yeroo jijjiirami kun dhufee qeerroon lafaa ka'ee bulchitoota gandaa sanis ofirraa harcaasee bulchaa ofii filate jechuudha. Qeerroo keessaa filate. Qeerroo sun silaa waan amma tahaa jiru muummicha ministeeraarraa qabee hanguma gadi dhiiga qeerrootiin aangoo qabatanii booda nafxanyaa ta'utti dhufaa jira beektaa? Akkuma waliigala Itoophiyaatti yoo laalle. Kanaafuu bulchaan ganda sanitti filame sunillee qeerroo jedhamee jalqaba filamee booda deebi'eeti kaabbaa nafxanyaa uffatee dhufe qeerroowwan achi keessa turan mana hidhaatti guursisuu ka'e abbaa qabeenyaa Girmaa sanillee waamee maallaqa irraa nyaateetti lafa san deebiseef jechuudha. Yeroo ummati sun ka'ee abbaan qabeenyaa kun nurratti hin deebi'u jedheen bulchitoonni godina bulchitoonni aanaa dhufaniiti Itoophiyaan kan hordoftu sirna industiriyaaliiti malee sirna qotee bulaatiin miti jaalattanis jibbitanis industiriidhaan kan durfamnu jedhaniiti ummata san akkasitti dhiibanii jechuudha. Kanaafuu wal gargaarteeti quncee leenca hiitii jedha Oromoo yeroo mammaaku. Kan jiillee jirus, kan baatee jirus, kan dawwee jirus, kan harxummaa jirus, kan caffaa jirus hundumaa walitti birmatee aanarraa abbaa ganan geenye maal na dhibee osoo hin taane wanti kun waan kiyya jedhee itti murteeffatee qeerroon tokko ta'ee tokko. Obsaa galatoomii amma gama muheetti dabarraa. Hayyee muhee gaafin ani siif qabu bulchiinsi naannoo Amaaraadhaa mee barreeffama dhiyengata barreessan irratti waraansa ummata keenya waraane jibbaa ummata keenya qabu tokko ibsee ture. Maaliif mee akkas godhuu danda'e? Xiqqina ummata keenyaadhaa xiqqeessuudha ibsuu jiraa miti? Maaliif akkatti nu xiqqeessa? Maaliif isa godina Oromoo juutti dhiisee godina Kamsee maaliif ja'a? Wanni akkas ju'uufu maaliif himee? Maal godhuu barbaadeeti amma biyya keenya kana ummata keenya kana hagam haga xiqqeesse isaadhaa ibsutti jira jecha. Ati mee waan kanarratti maal jette?
ummanni keenya baay'ee mufateera, baay'ee dallananii jiru. Ati mee waan kanarratti yaada kan kee ibsi? Galatoomii Ibrahim waan kana carraaqee haala nuuf mijeessuu keetiif galatoomi siin jenna. Godina Kamisee oduun jenne godina sablammii Kamisee jeenni kun egaa waan baay'ee tuffii qabanii akka biyyattii suni namni tokko aangoo qabaannaan heerri akka waan faana hin jirre tokkotti ilaalama. Isa kanatti deebina. Waa'ee obsaa kana mee xiqqoon keessa deddeema. Waa'ee obsaa kana lafa ammaa inni jedhu waladdee kana ija kiyyaan laaleen jira. Al tokko olirra deemee al tokko gadirra garagalee argeen jira jechuudha. Konkolaataan sirriitti hubadheen jira lafa sanii. Ani amanuun dadhabee akka kiyyatti lafni kun lafa akkanaa jedhamu ogaanaan jiran baay'ee takka amanuun dadhabee sababa baasboordii wahii baafachuudhaaf gara dasee kana deeme. Lafni kun lafa alamujjiin ijanii yeroon olirra deemullee argee yeroo hedduurra garagalee lafa san sirriitti ilaaleen jira jechuudha. Haga namni tokko lafa sana ija siyaasaatiin ilaalu jechuudha. Inni alamujjiin kun waan haa ta'u garuu waan of daganneef babal'atee haa deemu malee sunis hamaa miti yookaan bada yaani hamaa miti jechuu osoo hin taane inni baay'ee garaa nama gubu sama Mahammad Caffaa jettanii akka ofii fedhetti Alamuddiin yaani jechuun Alamuddiin caalaa diina uummata Oromoo tahee uummata keenya tuffatuudhaan uummata keenya xiqqeessuudhaan dargaggeessa Amaaraa nurratti ijaaruudhaan waa hedduu nurratti dalagaa jira. Kun waan baay'ee namatti dhaga'amu. Uummanni keenya kana sirriitti gadi fageessee ilaaluu qaba. Dubbatuullee hin qaba. Osoo dhoksuu hin taane waan achirratti guyyuurraa dalagamu ji'arraa waggaarraa dalagamulleen wal dhageessisuu qaba kana jedha. Gama samiiddaa obsaan jedheen akkuma inni jedhee yeroo dubartiin takka qoraan cabsatuuf garasitti deemte harmeen deesse beektaa yeroo wanti tokko qoraan yookaan wanti tokko lafaa dhumee achi deemanii daakkachuun hin hafu. Akkan gurra kiyyaan dhagayetti osoo obsaa irraa hin taane ammumaan dura waan kana dhaga'een jira. Haada isaanii irraa fuudhanii cicciranii isaanillee inni gudeedanii ni rukutanii akkasuma ammallee iddoowwan inni jedhee iddoowwan isaanii kana jalaa qabanii achi keessatti hidhanii yeroo achi keessatti hidhasan mallaqa san kaffaltee adabbii mallaqa sanii kaffaltee laali mootummaa miti beek waardiyyaa achi taa'etu sitti murteessa jechuudha. Waardiyyaa achi keessa taa'etu ta'ii kan keerraa waan kana isheenee jira. Kaffalanii mallaqaan ganaa sa'a kee gasii rakkifna. Yoo kaffaltee gasii rakkifne achumatti hidhamaa sa'a waraabessi ni nyaata jechuudha. Kuni akkasitti waan hubatamuu qabu jechuudha. Waan baay'eedha. Walumaa galatti inni ijoon guddaan tokko lafa waladdee kamisee oli ilaa baatee irraa jalqabee baatee garbaa irraa jalqabee hamma darbii kamisee maddii olii kanatti golboo kana keessatti nafxanyaan akkaan xiyyeeffateera. Afaanichas balleessaa lafichas saamaa beeki. Wanni kun adadaan tartiibaan dhufe. Daseerraan dhufee gaaf duraa gondor amma Amaari gondora kanatti dhaadatu kan waan garaagaraa keessatti hojjetu keenya. Namuu kana jechuun ni amana. Seenaa keessatti ni jira. Gondor gaafa dhuunfatte, dasee gaafa dhuunfatte, kombolsha gaafa dhuunfatte, garbaa dhuunfatte jechuudha. Ogaa dhuunfatte jechuudha. Godina Walloo kana hundumaa'uu isaan jala jira. Haa ta'u malee bakki isaan tartiibaan afaan keenyas eenyummaa keenyas balleessaa deeman hammammaa namaa gala jechuudha. Bakki irraa gadi galaanni kun dhufaa jiru jechuudha. Raayyama keessaan qabatee gad dhufaa jira jechuudha. Jara kana walakkaa kanatti dhiibnee achiin tarkaanfannu waan jedhu tartiibaan itti deemaa jira. Kana ammoo uummanni keenya yeroo amma addunyaan yeroo amma wanni hundi hubatamu kanatti gadi fageenyaan uummanni keenya sirriitti wal ijaaree waan kana hubatuu qabaan jira. Gamas ammoo namticha yaani naannoo Amaaraa bulchu kana dajane matu affeeree yaani humna nama keenyaatiifi yaani waan uummanni keenyatti jiru meedanuma malee dhufaa yaadanii achi daawwachuudhaaf bakka sana hin dhufne jechuudha. Haa ta'u garuu wannummaan isaan achitti affeeramanii dhufaniif waan nuti irra jirru barachuudhaaf dhufan jechuudha. Waan uummanni keenya qeerroon keenya irra dhufaniif
barachuudhaaf maalirra akka jiran abbaa qabeenya waan ta'eef waan uummata keenya sirriitti meezanaa oolu kanuma barachuudhaaf dhufan jechuudha. Booda achii ka'ee maal jedhe godina sabaa sablammii kamisee jedhe Oromoo waan jedhu san numayyuu carraa shimamma jirtu godina sabaa Oromoo walloo shima jettu sanaahu haqee maal godhe sila biyyi keenya hundi dhugaa yoo dubbanne godina Oromoo yookaan godina walloo jedhamuu qaba ture. Akkuma godina kaanii godina walloo jedhamuu qaba ture. Godina Wallaggaa, godina Shawaa, godina Baalee akkuma jedhamu sana godina walloo jedhamuu qaba ture. Akka haqiiqaatti sidaan maal godhan asirra godina sablammii Oromoo jedhanii gadi buusan jechuudha sadarkaasa. Ammallee maal godhan godina saba lammii kamisee gabbuusan jechuudha. Waan Oromoo jedhamu san haqanii jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Osoo mootummaan haqaan sila biyyattii san keessatti seeraan haqaan kan deemamu tahee yakka guddaadha jechuudha. Itti gaafatama jechuudha. Waan biraallee yoo godhuu dhabe akka inni gadi bahee hawaasa kana dhiifama gaafatu godhamu turaatee jechuudha. Kuni maal jedhama mootummaan kun akkuma jirutti waan Oromoo irratti xiyyeeffatee jiruufu uummanni keenyas waan dammaqina hin qabneefu kanaaf uummanni keenya gocha kana balaaleffatuu qaba. Balaaleffatee jirallee haga danda'e bakka jiru hundumaa jecha kana jibbee dallameerra anaasiirraa jalqabee jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti uummanni keenya kana caalaatu dhufa. Kaleessa godina walloo ka jedhuurraa godina kamisee godina sablammii Oromoo kamiseetti gad deebi'ee amma immoo godina sablammii kamiseetti gad deebi'ee kana jechuudha. Kuni maal jedhani akka nama dhagaa tokko burrisaan caccabsee suutaan karaarraa maksuu tokkotti fayyadamanii karaarraa maksuudha jechuudha. Walumaa galatti manni keenya kana sirriitti qalbeeffatee shira itti deemaa jiru kanarraa jalqabatee namni naafaa dubbatu osoo hin taane ofii isaatii gabbahee dubbatee waan beekurraa dubbatee waan hin beekne baratee humna qabu wal ijaaree osoo achii fi as hin jenne tokkummaa isaa jabeeffatee waan kana itti xiyyeeffatee haftilleen hambisuu dandamachiisuu sammoo saammamsisan deebisuudhaaf carraaqqii godhuu qabaa kanan jedha Ibrahim gama kiyya. Ammas gamamee mootummaan ammas akki godhutti jiru uummata keenya kaan aangoorraa buuseeti kaan aangoorraa ofumaaf kaahutti jira. Mee ati silaa waan akkanaa kana bulchaa gandaa bulchaa naannoo waan akkanaa kana fa'aa silaa hawaasatu filatuu qabamoo mootummaan isa fedhe buusee isa fedhe aangoorra kaa'uu qabu. Maaliif gochi akkanaadhaa kun abbeerrummaa agarsiisu mataa keessa nama dhaanii akkatti nama bulchuun kuni maal ibsime uummanni keenya akkam godhuu qabu waan kanarrattis bal'inaan ibsime. Ana moofsaa baan. Si mu'een baan. Hayyee galatoome Ibrahim egaa isa waa'ee aangoorraa gadi buusuu kana wanni baay'een shakkii namatti naqu uummanni keenya beektaa yeroo jijjiiramni sun duraan dhufu keessatti hedduu takka qabsoo haga tokko godheera akkuma obsaan ammaan duratti tuqeessan kan akka Adamalii kan akka Haduwwaa yaani namoota kana akkasuma obboleetti keenya obsaan waan kana keessatti qooda guddaa fudhateera jechuudha. Nama qabsoo hedduu aarsaa hedduu kaffalee roorroo hedduu keessa dabarte jechuudha. Namni kun jechuudha. Beekaa na caalaa beekaa osoo silaa isa gaafatteera hedduun itti gammadan ture waan miti inni boodarra dhufeetti dabala. Ani akka kiyyatti waan kana yeroon haga tokko ganda aanaa keessatti muudanii turaatanii akkuma obsaan ammaan duratti dubbate yeroo haga tokko namoota duraan wayyaanee sammuu isaanii duuchitee ofii malee tanamaa tasuma hin dhageenye waan akkasiisantu jira ture haga tokko silaa waan sana falleessuudhaaf haga tokko ganda keessatti fidanii turaatan. Egaa kuni maal godhaa yoo ummata kana itti dhiisan filannoo gar fuula duraa itti deeman kanaayis danqaa nutti tahaa ummanni kun waan jedhu akkasumatti illee ummata nutti kakaasaa waan jedhaniif haga dandahan warroota sabboonummaa fi eenyummaa ofii mul'isan karaarraa maqsuudha jechuudha. As godina keenya qofatti miti
guutuu biyyattii keessatti numa jiraa jechuudha. Wanni kun bal'inaan deemaa jira. Kan aangoorraa ari'uu, kan hidhuu, kan maqaa adda addaatti moggaasuu, warra isaan dhaga'utti maqaa garaagaraatti moggaasuu, wanni akkasii sun nima jira. Garuu immoo irra caalaa godina keenya kana keessatti odoo Oromiyaamti nagaa ta'e biyya isa keenya Walloo kana keessatti hin dhiisan. Waan akkasiisan hamma Amaara jala bullutti waan akkasiisan jarri arguu mannaa du'a filatuu wayya jechuun isaan ture. Kana waan ta'eef waan haarayaan jechuuma deemaa jirra. Uummanni keenya ammalleen waan kana sirriitti beekee illeen hordofee isaan aangoorraa ari'aman sunillee osoo callisanii akka waan abbaa hin qabne akka waan balleessaa tokko balleessanii aangoorraa ari'amanii tokko osoo hin taane sirriitti gabbahanii rakkina hawaasa isaanii xumuranii wanni isaan aangoo kanarraa nakaasanii akkanaa fi waan akkanaa isinii jibbannee waan akkanaa isinii godhee eenyummaa keessatti isinii calanqisiifnaan sababbiin isaa kana waan isin godhan qabu waan isaanillee godhe qabu jedhee uummata kana ibsisuu qaba. Yoo sagalee keenya kana kan dhagahan ta'een baanaa achisa dura deemeeti. Kanaaf walumaa galatti mootummaan kun sabboonummaa Oromoo waan jedhame kana balleessuudha. Sirna ammaan dura uummata keenya lafarraa daguugee raayyaa keessatti Walloo Dawwee keessatti asiin tana balleessa uummata keenya kana hacuucanii lafa jala dabarsuudha jechuudha. Walumaa galatti akkasumatti fakkaata. Isaaf obsaan itti haa guutuutu jedha. Ayyee amma gama obsaatiin deebi'aa. Mee obsa ati waan kanarratti maal jettamee miidhaa inni uummata keenya irraan gahutti jiru kun tuffummaa ibsa. Uummanni keenyas akka godhuu qabu mee waan kana callisanii yaaduma mootummaa bichaa hordofuu kana dhiisuu qaban jettamoo mee akkam jettati yaada kanarratti bal'inaan ibsi. Maalifiin ofuma aangoo irratti baasanii ofuma aangoo irraa buusa? Okay, gaaffii bareedaadha. Gaaffii nama kaasta kuni jalqabaa gara gurbaa Tamasgan Xurunee jedhanii kanatti deebi'a. Tamasgan Xurunee egaa bulchitoonni naannoo Amaaraadhaa shira Asaaminoo Xiggeedhaa hojjeteen ofiif wal fixaniin booda bakka buufame. Garuu waan sana barreeffamanne gadhiisa sanan illee dubbisuutti ture. Kamisee Hibratasab Zoon. Kamisee magaalaadha malee uummata miti bar. Tuffiin isaan nuu qaban yoomiyyuu waan ilmi namaadhaa tuffatamee hin beekne jechuudha. Kana hunda kan of godhe eenyu nuti of godhe jalqabuma isaatii. Maali? Bulchaan godina Kamiseedhaa gaafa ayyaanii Ashandaadhaa kabajamu eessa jira? Affeerramee Waaga Himiraa Soqotaa keessa jira jechuudha. Ayyaanii Ashandaadhaa kun isaan biratti naannoo Amaaraa keessatti iddoo lamatti kabajama. Tokko Waaga Himiraa Soqotaa keessatti kabajama, lammata Raayyaa keessatti kabajama jechuudha. Raayyaa ishii mootummaa naannoo Amaaraa jala jirtu. Raayyaa ishii Oromoodhaa jechuudha. Achitti kabajama ayyaani kun. Ayyaana kana kabajuu achi jira jechuudha. Bulchaan godina Kamiseedhaa. Abbaatu of mooraa jedhee jechuudha bofti. Kanaafuu namni diina waliin oolee diinuma firaa wajjiniin oollaa firuma. Kanaaf kanaan durallee akka xalayaan itti barreessamee illee dhaga'uu turre bulchinaan akka nuti siin jenneen bulchitaa akka nuti siin jenneen bulchuu dhabnaan nama ofii barbaannu bakka buufannaa akka isaan jechuun turanis hin dhageenye. Garuu Tamasgan Xurunee gaafa Kamiseetti affeeramee waamu kan isa affeeree waame Girmaa fi Dajaneetti isa waame. Keessumattuu gurbaan Dajanee jedhamu kun uummata Kamiseetiif ta'ee Oromoota Wallootiif diina guddaa uummati kun lammanuu ka'isi isaanii amaaramaa jeteeti. Lamman isaaniitu jechuudha. Girmaan qabeenya isaatii osoo hin taane qabeenya jaala isaatii abbaa niitii isaatiitiin jechuu kan socho'aa jiru. Nam beeka isaan. Garuu Dajaneen masgiida guddaa isa amma Kamisee keessaa kana lafa isaatii kana lafa kana naaf kennaa bakkee daldala akkamiin itti hojjedha jedhee nama waraqaa galche jechuudha. Obsinis akkaataa qaba. Obsame hanga danda'ame. Biyya keetirraan dhufee lammata kanarra darbee diinii keetiin eega dhufe obsin barbaachisu. Kun hundumaa ta'ee darbe amma garuu abbootiin qabeenyaa namni lama kun uummata godina Walloodha akkanatti roorrisuun kun
waan akka malee nama qaanfachiisu jechuu kun haalaan nama keessa isaatii hubatee gad ilaalee fi nama oromummaan itti dhaga'amuuf jechuu kan oromummaa itti hin dhaga'amneef isaan jala deemee dibbee rukutu saniif sanuma sun jechuu abbaa garaatii fi jimaa nama ajajamu garuu nama oromummaa dhugaadhaa qabuu fi nama lafeen isaatiidhaa deebistee itti iyyitee halkanis guyyaas itti iyyitee isa kakaasu tokko kuni duula guddaadha akkan ani fudhadhutti garuu Girmaan jari kun lamaan eegaa isa waamanii boodatti ummata kamiseedha saba ummata kamiseedha kana jedhee yeroo ibsisanitti bakkeen isaan deemanii daawwatan lafa naannoo nu bira jiru kana lafa Caabbaa jedhamu kana jechuudha. Lafa kana eega daawwatanii ummata qotee bulaarra akka inni gaarii ta'e ummata agarsiisuudhaaf kanaan dura maangoo hedduutu jira ture, burtukaana hedduutu jira ture, waan adda addaatu keessa jira ture. Wanti sun amma garuu hin jiru, ijoolleen cafacafee ni dhumte. Garuu amma deebi'ee akka haaraatti hojjetamaa jira jechuudha. Garuu ani tokkoffaa wannin dhaamu tiyya abbootiin qabeenyaa ilmaan Oromoodha. Abbootiin qabeenyaa kamisee keessa jirtu tuni gumaacha maalii gumaachuu jirtu uummata Walloo kanaaf. Namni lama yeroo akkanatti godina Walloodhaa keessa sochoosee nafxanyaan irratti hoo'isiisu. Ti abbootiin qabeenyaa Oromoodhaatu maaf ittiin dhaga'amne Oromummaan tun. Yeroon akkas jedhu hunda miti garuu ni beeka jechuu abbaan qabeenyaa sunis. Yeroo gara isaatiidhaa deemnu kan qeeroo faanan jira jedhee kan maallaqa nu deeggarallee ni jira jechuudha. Garuu isaan kunoo isa qofaadha. Innilleen karaarraa maqee amma akka lafa gadhiisan dhagahaa jira jechuudha. Innilleen karaa nafxanyootaa deeggaruu ka'eennaan qeeroon akka isaa ariitallee nan dhagaa jechuudha yeroo ammaa kana. Garuu maaliif kun ta'e? Si qeerroo jedhamee aangoo itti qabatuudhaa qofaa aangoo itti qabatameenaan kan garagalamee nafxanyaa ta'ame maaliif barbaachisa kun? Yaaba of mil'achuu wayya garagaraati of mil'adhaan jedhani gama kiyyaanii garuu wanti amma aangoo irraa buusaatii korsiisaatii jiru kuni akka haala Itoophiyaan jirtutti akkuma itti fufatti jira jechuudha. Kun immoo hatta bulchitoota gandaadhaa irraa wanti amma bu'uu jiru kuni shiira Bahardaaritti dalagame osoo hin taane shiira godinicha keessatti dalagame. Dhibbatti shiira godinicha keessatti dalagame jechuudha. Kan bulchaa godina kanaatiif hin ajajamne yoomiyyuu diina isaati jechuudha. Akkasitti fudhatee aanga'ootaa fi sabboonummaa kan qaban hatta uffata sabboonummaadhaa yeroo uffatan maaliif uffata sabboonummaadhaa kana uffatan jedhanii komii irratti kaasaatii kan jiran bulchitoota godinaati. Bulchitoota naannoo osoo hin taane bulchitoota godinaati. Maaliif yeroo isaan waan tokko dubbatan nu dura dhaabbataaf ummata biratti fudhatama qabaaf ummata biratti jaalatama qabaaf sababa saniif ummata qeerroon filatee mootummoota bakka buufate aangoo irraa gadhiisaa jiran jechuudha. Kun maali sababni isaa? Oromummaa qofa. Diinii wanni biraan jiru, rakkoon wanni biraan jiru Oromummaa fi sabboonummaa qofaaf. Akkana biraan jirutti kana fakkaata. Jaalmuhii callaadhaa yoo qabaate waan itti dabalu. Dhaamsa waan qabdu jaadhuma irratti sagan. Ayyee sagantaa keenya amma gara dhumaarratti isinee jirra. Muyeet mee dhaamsa gabaabduu waan akka irratti dhaamtuu qabaattee waan beektu akka irraa ibsime. Ayyee galatoome Ibrahim jiraadhoo egaa uummata keenya wanni dhaamu yoo jiraate wal ijaaruu tokkummaa qabaachuu bu'ama zabanni ammaa yeroon ammaatti faana rarra'uu qalbii fuudhamoo osoo hin taane gadi bu'anii biyya keenya kana keessa waan deemuu ilaaluu qabanii wal ijaaruu qabanii dhiiraa fi shamaraan bakka jiranii wal ijaaruu qabanii wal jajjabeessuu qabanii ammoo akkasumatti immoo miidiyaa waa'ee biyya keenya irratti xiyyeeffatu irratti ammas miidhatuu qabanii waan danda'aniin gargaaruu qabanii jedha. Yoo jiraate ammalleen miidiyaaleen kaanilleen hayyuun kaanilleen kan bareedanii itti gammadanii nurraa dubbatan yoo nuti tokkummaa qabaanne yoo waan keenya faayatti goonee tartiibatti goonee tokkummaa keenya calaqqisiifne
warra isa kaanii miti hundinuu rakkina keenya kana gadi keessa bu'anii akka nu hubatan kun shakkiin qabu waan ta'eef kanumaafuu qeerroon keenya akka obsaan ammaan dura baanu waan ammaan dura hawwuu osoo hin taane isaan ammaan dura seenaa galmeessan ijamanii immoo fakkeenya irraa fudhannee tokkummaa jabeessuu qabnaa jedha Ibrahim gama kiyyaanani. Galatoomii gama obsaatiin deebi'ee yaadamee irraa funaanaa waan qabdus obsaa meeti gama kanaanis dhaamsa macarrashaa irratti amma gara dhumaa irratti geenye jirra sagantaa keenya goolabnee jirra waan yaadamee sirratti xiqqoo dhaammee. Asirratti wanti dhaammachuu barbaadu yaa qeerroo walloo lafi cafaadhaa daseerraa ka'eeti hanga gaara Dabrasiinaa irkatutti lafni lafa keeti. Lafa cafaarratti kaayyoo amaarii godhatte tana ofirratti beeki dammaqi tokkummaadhaan ka'i bakka jirtu wal barbaadi ilaameedhaan wal ga'iti yaada jiru walii ibsaa tokkummaa keessan cimsaan jaa. Lammata yaa abbootii aangoodhaa warra godina keessa jirtan guyyaan tun ni dabarti ganaa silaa walumatti deebi'uun keenya hin oolu yaa aboo saba keessan hin gurgurina goobanaa daaceedhaa lammataa nutti hin ta'ina goobanaa daacee yeroo san wallaalummaadhaanis ta'u yookaan akkuma keessan kana maallaqumtiitti urgaahee garamaan bitameetis ta'uu ni mala kan darbarraa nami beekumsa fudhata goobanaa daacee lammaffaa nutti hin ta'ina jaarraa 21ffaa keessa yeroo addunyaan guddatte addunyaan ganda tokko taatu kanatti namni garaadhaaf bitamu jechuun kun salphina guddaadha waan akkasiidhaan nurraa dhiisaati saba keessanitti garagalaa dhiifama gaafadhaa saba keessanii wajjiniin jiraadha diini saba keessaniif teessiniifillee diina kan ofirratti bara ummata keessanii wajjin tokkummaan jiraadha qeerroo bakka jirtu wal barbaadi qarree kai qeerroo wajjiniin hiriiri karaa seera ta'een diina kan kee ofirraa deebisi. Yaadina ni jedhu kana na biraa kana fakkaata na biraan goolabeen jira. Hordofootaa fi dhaggeeffattoota madda nageenyaadha. Amma oduu keenya gara goolabaatti sinee jirra goolabnee jirra amma yaanni anis qeerroo teenyaa qabu tokkoffaan wal ijaaruudha. Wal ijaaruu irratti miidhamnee cinqamnee yaada keenya hunda irratti rakkina fedhe dandeenyee keessa dabarree fuulduraaf ifa of duratti ibsuu qabna. Malee cal jennee gara miidiyaanis ta'ee gara biyya keessaatti qaamaan wal qunnamuunis ta'ee wanti nu harkatti barbaachisu sodaa of dura massinee balee of dura qotuu dhiifnee fuuldura keenya ifa goonee tarkaanfatu wal ijaaruu wal dhagahuu wal tuffatuu dhabuu waan hundarratti waan dasii irratti hamlee walii kennuu dhaamsi ani qabu kana buleeyyan kiyyaa gaatinee amma gara oduu keenya gara xumuraatti sinee jirra waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.